Ada mo kulla ke. No, 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 no. Abo na mo kulla. Kulla mi. Algara bukan zana bade. Agari. Kun agara bu. No, no, no. Ana wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam እንዴት ናችሁ? አለን ደህና ነን። ያ ኪ ተባከና አካ ወንት ኦሮሚፈስ እንዴት ነው ኦሮምሳ ናሰይ ለካሮም ነኝ እንዴ ጅራ ጅርቱ ጀቹ በረዋለቲ ዲፋማ ናጋ ጅርቱ አከም ፋያን ቀብና ከበየምቱ ተሞ ኦሮቱ ናጋ ቀብድን በጋ ጅራትን ጀቻ ህሪዮታ ለኖን ሰዲና ሲ ወለ እርግተን ኩን ህሪዮታ ጀቹራ ነሚ ሰዲን ኩን ጃን ከማል አማርኛ አማርኛ ማለት አማርኛ ወንበለስ ነው ያደበድ ወጣስ ኑቱ ወንበለስ አከሲ ኑቲ kan keenya dhiise kan hambaa kan laaqetu balleesse malee amaariif waan balleessan qabu abbarraa taa'u maal jechuu barbaadeti hiriyoota yeroo wal geenyutti nam 3-4-5 taane yeroo wal geenyu yeroo boqonnaa dalagaa qabnu akka daa'imman taphannaa jechuudha maaliif maal nu yaadachiisa taphni kuni tapha yeroo ijoollummaa keenyaa biyya keenya keessatti ittiin taphachaa turre kan dhiqeenya keenyaa sammuu keenyaa walumaa galatti fataa nu godhaa jechuudha kanaafu Sadiq inni sadiq abega. Ademo shalale tok lam shan itinjara shalale Inni shale shan shan. shalale shalale kese yokan wae shale shalale 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 bega. shalale Akasi ani mo kan ko gamali kati avansan Maju nama sampun. Ani mau dia masih ada sampun ni. kadate alla ana isa dabalata ki yasimu Kan joto ni dapat bega duga duga joto ni. to ne ti kuli warajo kanate ka amma wan durani Kan ada tinggal berbeda. Kan ada kisah kan ni beku, kan ni beku. Wani ajaran fata ramur ni bolu katanya tidak masuk katanya. Kisah aja nama. sara itu Dan itu kasar sini. Setelah yang bega. ati mo isa tabarte ani isa dabalata si Amal tetap okol coy na bujira kana no kanya tiga okol mal jama bensun. okobi Aywa. Isa tabat dinam beka. Hundum taba akka titaban nu bena jechuudha maaliif taba ijoollummaa keenna ittiin of yaadannu kan ijoollummaa keenna itti yaadannu jechuudha. Ijoollummaa of yaadachuun yeroo baay'ee ani sammuu kiyya garuu fataan godha keessan ittiin beeku. akida Maaliif waan baay'ee itti dabarse ijoollummaa kiyyatti adallee ijoolledha inshallah. Sadarkaa hundummaa seenee Walumaa galatti akkasii buqqeen irraa luqqeen. Kunyonne yaada biyyaa fi yaada. Kaalaat inni biyyaa fi yaada. Isillaan warri waa yaadne mataan akka isin amma kunillee tokko yaadu jammare. Nuti amma warra waa yaadne. yaade biyyaaf yaadaa jira lammii kiyyaaf fi beektaa Nama waa yaadu. maal kana kan dheeressu ati maalidha kun Nama waa yaadu kanumaan beeku. ka ati amma waa yaaddu ati kan beektu booksii መንግስቱ እኮ አንዳንዴ ታላቅ የዳሴ ግድብ ግንባታ የሚለው ይሄ ነው ታላቁ anti kan beektu booksii amma kana maruun booksii amma sa'aatii boksitti hin jiru booksii beekta kan babaas nu amma kanaafi yaannaa mataa tapha yeroo ijoollummaa keenya itti taphannu itti bashannannu Boksiin akka mataa yaadnee yeroo boqonnaa keenyaatti taphachuu jira jechuudha iddoo biraa osoo hin taane manuma keenya keessatti taphachuu jira jechuudha iddoo itti bullu iddoo itti jiraannudha waa hedduu yaadatan jedhee yaadan namoonni ijoollummaa keessa yaadatan koomentii jalan akka yaati maalfaa taphachaa turtanii akkamitti dabarsitan ijoollummaa keessan koomentii jalnaaf kaaya ammallee mootuu wanti yaadatan hedduu jira tapha keenya itti fufuu deemna Telefoona turkirraa dhufte fudhachuu. nu faana tura telefoon na bira jira laa kaayee kun kan taane jarri asiin jiranii an kana keessan jiru Kanaaf hin kennamu malee jechuun yoo moo'ee bara yoo. tapha kana namni moo'ee Telefoona turkirraa. eenyu jeesu man shukutti si kenna Telefoona turkirraa. Ayyaa telefoon maayoo na kenna. telefoonni ni jira telefoonni kuni Meeshama turkii kanaa gaafa iPhone Pro Max nama moo'ee fi Kudha meeqa fa'a? iPhone Pro Max Kudha torba fa'a moo sadaffaa kudha sadaffaadha lakkuma keenya lakki ijoollummaati waan ta'eef kun argu jirtanii Akkuma natti siise akkuma harkuma. laa Waan bicha. yoo ashannafte osoo moone telefoona kana iPhone Pro Max kana fudhachuun ani hin beeku garuu akka biyya keenyaatti qarshii meeqasa 300,000 wayii keessa jira akkasii misa mee yoo yaadatan akkasii namni tapha kana moo'ee iPhone Pro Max Guddinaan kaanuu geeddu eessa uummata balama bootuun.
guddina bar kumatti guddatanii fi bakka hundan gaanii diqqaatanii fi yaa fi safaata nama gaarii wanni isii keessa jirutu wanni kuni gannatu qiidha wannatu qidalatti wallah gannatu qiidha maa akkasuma wanti isa abardaa kanaatu kan taphachuu deemna namni moo'ee waan kana fudhachuu qaba moo ammallee anwar fi haidar moo'ee oroodha nam sadiin jirra kana keessatti eenyutu moo'aa qabxii kana Aidar Boroganda jira. ani immoo tapha tokko beeka beekanii wanta nasirratti yaaddu jira yeroo Arsenal fi Chelsea maal dura taphatan taphatanii isaantu moo'aa jechaatti mallaqa olii 500,000 akkas olii qabsiisu ture beeku tapha akkasitti taphachuu deemnu eenyutu moo'aa itti akka qabsiisanii waan yaadachiisuu fi tapha akkasii akka taphannu eenyutu moo'aa itti akka qabsiisa taphatanii mallaqa aansanillee keessa jiru mallaqa miskiina nyaatanii keessa jiru akkas Mustare caafi asitti waan callee ni jira jechuudha karaa kanaan waan callee dhufee jira waaw kanaaf hordoftoota tokko isin wagaatiin isin argaan jirru boodara isin mul'inna guddaa jara salaama gaafaqaatii gara taphatti soorraa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya kan onnee irraa madde kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haadha qabu isin bira haa jiraatus isiniin jecha har'aan tana tapha kana eenyutu mooya eenyutu injifata waan jedhuudha kaasitti wal geenne tapha yeroo ijoollummaa hunda nu yaadachiiseetti nu kolfisiisee jira moo'ee ooruni kanuma wal qabatee taphni har'a taphachuu deemnu kun ammootu Promax maalidha jettan sila iPhone Pro Max ده 12 13 كل سدفة لا kana mendendenya kana do saking godinka ayye gumiti inni obasana jechuudha kanafu anatu injifataa jedhee yaada ajo wala kulfan Masih fakkaate. Inshallah. Anatu injifata jedhee yaada. ayye ajo Moo'ee Oromoo waa hundaani beeka waan ta'eef akkaataa tooftaa taphaani beeka waan ta'eef akka nimmoone sitti maaree akka tooftaa way taphaa akka nimmoone waan immoo yaadee digaan anillee immoo isa simoochi sodaatin beekumsi isaa matame isaatti bar sii miti kafayyadu waancaa kanaa fi waan kana fudhachuu yaa kanuma hagumar kan qabu jarjaree jira maa isaatti dheeressita akkuma dhageettan kun iPhone Pro Max nu qophaa jira tapha kana ni taphannaa dabareen taphannaa jechuudha kanaaf namni moo'ee iPhone Pro Max hayya kuda sadaffaa argata jechuudha kanaaf gara tapha keenyatti nu faana tura awwala akkamitti wanna kana isiniif ana jammara awwal ana jammara ana okay dabareedha wanni kuni ay jammara okay egaa akkuma agartan jarri kun lamaan itti qophaa'anii jiru Anwar Oro fi Haidar itti qophaa'anii jiru eenyutu moo jarri lamaan kana keessaa kan sadaffaa itti dhufa moo'ee Oromoo booda dhufuun isaa waan oolle yalla caraan azanan leedda gara tapha keenya daayigo tapha keessan eenyu jammara kan jammaru Haidar eegalime sodaatee jirallee shaytaanatti waliin taphata bishaan keetumaan taphadhu lama namni tapha kana moo'amee waan dhugusan ni beeka waan ta'eef sodaa shugguxii shan dadhabdee jirta carraa keetti kaawwan si goonuu qabnu tak lama sadi wow iPhone Pro Max Anwar Oro kana dhaaban takka argatee jira op lama la intaane lama miti dhumatee jira wow tokko duwwaa Haidaro andaati shanaf immoo yamiin akkasii ka'anillee dhufee jira carraa kana hin argadhu hin beeku Haidar sodaatee jira lakkuma jalatti immoo jedhe akkuma atiitti naaf haa godhu ayyee jammaruudhaaf tokko daanyaa dhaggeeffadhaa tokko lama sadi moo'ee Oro nagan taaree ayyee
takka Oh my god, bande. lama Wow. tapha sadaffarra jira hin arganne jedhe tapha arfaffaa Afuri. tapha shanaffa Anawar Oro tokko lama sadi tapha Anawar Oro Anawar Oro ayya fuudhamu Wow. harkaan deemu fi mana Muhammad Oro Oh my god. way boxii taate reerralle Muhammad Oro way Oro oh dab ashannafatee jira carraa tokko qofa qaba Anawar Oro waay Alunam. اثنين مرة واحد واحد اثنين Yes. يس اوه ثلاثة اوه دابون دندني Anawar Oro itu kolfe jira موي Anawar amman fudhata waan caundaa jechuudha Anwar. Namoota jechuun kennaa kan siyaa kennu. Eenyu akka needaa siyaa kennu isaa kennu. Kennaa fide kana fudhee galuu hin fedhu. Ajaa'iba fidee kamooyame moo kamooyate fudhate. Kala isin fal'aansoo qaba ol qabaate namni lafaan dhaheen kennaa kana fudhata. Kalas fal'aansoo wal qabna. Ani laapitooppii kana fudhate koppitee laapitooppii fudhachuu. Abootamni irra jiru ka fal'aansoti muka aayilaandii ol darbanii dhaabatu. Laa nama mooyee jedhe agartami. Nama mooyee jedhe. Wal kuffisaa jedhe. Fal'aansoo yoo namaa wal qabe karaa dhugaatitti deebisa wallaan fedhu hin dhabu. Maal dhufte? Fal'aansoo akkatti si qabe. Wallaan hin fedhu fal'aansoo. Ammayyuu na butaa jirti anaa raajii qormee wallaan hin fedhu. Barka adda nu baasu kun dhagaye. An callisee fudhee deemuu barka adda nu baasu baroonni kun. Taphni kun adda nu baasu ani waan kana kennaadhaaf isin fide. Taphannee nama mooyechaa fide. Mooye sakaa. Ayyoo isin fal'aansoo ol qabuudhaan fudhee kutu. Ayfoon kiyyaallee laaftooppii keenya Ajeelati kasanii jalaa kenniti ka wal'aansollee erga siin booda kennaa bira qopheesse. Akkasuma waan akkasii jedhu jiru. Wanti adda nu baatu fal'aansoodha. Kalaas meeshaan gara nyaate. Onnoo kennaa keessan dhiifadhaafu. Jala keessan fal'aansoo ol qabaa. Lafana kee. Fuutee lafana deebisi. Laa fal'aansoo wal qabnaa fudhatee hin deemu. Yoo fal'aansoo dide moo karaa jira. Beektaa kana. Wantoota tokko kabajamoo. Haalli dura qabiin sodaannati. Laaftooppi illee iPhone Pro Max illee kenneefii jira. Maal bitamne kana. Kenna malee fal'aansoo fi jinni. Fedhii kenna malee jaalalamu kenna malee osoo Haydar muhee oolatu moo jedhu. Muhee jira kaan gafa. Kamooyate kana. Wanta kana gurguratee haa turkii deemee farshaa kana fata shuufi. Malaatinanni hiichaa hin qabu. Malaatinata kan hin malaaxayeef biyyaa yaadu fi namaa yaadu. Dhagayi Faraansulee Namatti Abtaamu yaadu. Lammuu kana farshaa. Mallas Zeenaawin namni sammuu qabu sammuu ilma. Carraan akka namaa isiniif himu. Faraansulee. Abtaamu Lammuu. Waan akkana kana laala kennaa akka amma nuti kennuu kan namni kennee fi turkii deemanii waan kana farshaa ittiin farreeshatanii tokko. Hin fedhan farrashatu. Minxaafii afanii beeka. Farrashatu illee hin fedhan. Inni illee haa minxaafii kana afatuu fi. Hin afadduan. Hin afaddu. Yoo taane madaabara irraa facaasu kennaa kana kanaaf kennee. Simee maal ta'e malaaxee maal jibbesii maal rifeensi. ijiti yaafte sangara. Dubartiin usitti leerumtu kana laaftee am. Laasanii wallahi billahi biyya tam keessa danga biyya nama malaa. Wallahi billahi sitti leerumtu kana. Wallahi jedhin boo sit beekan. Wallahi billahi kun mataan duubatti deemu si yaala. Ani tini gabaasni kun gabaasa. Aboo sila dubartiin ajaja. Isa zainun beekanii misatu gabaase gabaasni kun. Sila dubartii ajaja isaatiin deemta akka natti neerumne godhe. Isa beekamoo dubartii beeku. Aboo natti neeruminis qiliyaasan. No. Mataa kana farshaa fadhuuti. Wanda watani galatoma. Oduso sako yosni tole share subscribe like mulachaatiin jajjabeessa jecha. Amaluudhaan kadhannee beekan share kan subscribe. Ani kana dibu. Ijji teessanii fi ijji tiyya garagaraa waan kana dibu kana bara. Maal fakkaata? Mee turii feesummaan isin sirraa dhume inoo kana laalmee nu meeda. Kuni bar Meekon. Kana meedaa agartan. Meedaa kanaanuu hin jenne. Keessa maana mii tole. No. Kun meedaa miti fuulatu bal'ateef malee. Yaa fi fuulli bal'ina akkanaatti jiraasa. Ibammoo mataan jala kan nama mee akkan zooraan bo. Zoori mee. Bukkeen haalli naggadum gan. Bukkeedha. Meekii kan maashaallah. Eessaafuu ani maal isin fakkaate mataan Oromoo gurguddaadhaa miti. Harkaan irraa dhumee rabbee. Kiyya kana dhiisibbo. Mataan Oromoo kun gurguddaa miti beektaa waan tokko si maal geeffadhu. Namoonni bukkee gurguddatan kun maal sitti fakkaate? Amaarachuu deemtaa reemmaan.
Akka cukuyaa miti. Maal kan keessatti Warreen mataa guddatan kun maal fakkaate? Duraani gaafa kan nama rabbiin uummata kanaaf qoolu salphi namaa kun dubbani beekta. Uummanni namaa mataa guddata. Buqqee bal'atan jechuudha. Lafee bal'atan malee keessi akkuma naafatti gahisanii. Meen bareedaadha. Hiriira san keessaa siiraa Gurgurtanii jirta walla. fayyaa qabaatu. Abbaa torbaa isin lakka arabbii bira koo barbaada. Abbaan darba mataa keessa. Gunaaf isoo guddatti dhumata abbaan naggoonni. Keeyoo. Akkasimi iyyama mataan oromoo akka dhiqatee hin beekani. Mataan. Rifeensa malee buqqee. Ulee gattaa kaatu miidhi. Malaataa nama nee kadhaa. Akkasii ulfaadha galatoomaa dhaamsa dhaamaa fi uummata biyya maali? Isaan wal Akkanatti wal jaaladhaa, akkanatti waliin jiraadhaa, isiniin jechuu barbaanna akkana waliin taphadhaa akkanatti tokkummaa uumaa jechuu barbaanna. Mataan dhumatus rifeensaa dhumate malee sammuun guutamaa deema. Rifeensa asirraa yoo takka buqqa'e keessatti sammurratti dabalama. Sammurratti dabalama. Gara akiraatti sammuun guutamaa deemu kun. Sammurratti dabalama bar rifeensi tokko yoo asirraa buqqa'e. Akkasimi. Gadi bu'aa Gasseenee gara keessa. Atama qullaa har keessa kan Abon nama kullaa wajjin. Kullaa mi nama kullaa guutu. Ani kok gak gubbarraa kanan shakku. gadi duuchatus keessa. An kanan shakku. Mushin isin jedhamu. An kanan shakku gubbarra kullaa dhabeeta. Keessi guutu. Inni keessa gadi duucha. Seifu kita kiri seifu nu. Mereka yang kan seifu kan tuh biasa dah kan. Seifu kan tuh pasti. Kisah kan dulu cowok ni kan dulu. Kiyau. Anak berselai rasa ni dia buka. Aku. Tugas cuma kali. Wallah merah nak. Dokter kita siapa benci kami? Siapa? Mau margar begitu. Topi amban. Ya. Jangan kita Buat. Aku menjadi sahabat orang berarti. Itu apa saya sebutkan algar mana mana. Algar bulcam sana boleh. Ambil apa bulca? Agak sih. Kun algar bucu. Nama algar bucu beka. Nanya cuma ni beda juga. Kami lah bulca tapi topi asal butuh lagi. Kerja sere afceti sana buat. Agak sih bucu deh maju. Atau kami bucu. Mana butuh dah cukup berbeda sama kiol magal. Amantani amanu batani wallah me iru mana kaya ni argitani me Gurbaan baatu keessa guutu akkam teeso ma Ethiopia matan irna kaya Abi Shakubirra Abi Shakubirra me bakka isa innu manu na fusi mala Ethiopia Abi mari kan si jecha juga kan gara bulchu dem takam jechu mal ini la buca jara akasemi Abi la buca tumal ana was ini gara bulchu dem ha kaisa kanamu akkana jenne dinne jira Ethiopia namni la bulchu Abi la bulchu jira ala lafalle berbada bakka berbada kita wal magal lafalle berbada kita mantan ge anke sanju analle dide down jene nama bulcha fi la bulcha gara dursana bulchi al gara bulchi nam hawaasa bulchaa akkasi ulfaadha